Raafama siyaasaa Itoophiyaatiif qorichi filannoo osoo hin taane araaraa fi marii biyyaalessaatii jedhu hawaasni idil addunyaa. Filannoo akkamiitu filatamuuf jira guyyoo waariyoo kanarratti waan xiinxalee qaba. A rare sight on the streets of the Ethiopian capital Addis Ababa. Naannoo Itoophiyaa hurnan keessa walakkeessa Oromiyaatiif gumuuz darate naannoo shanirratti hirmaattuu jedhan morkattooti siyaasaa cuftinuu hidha jiru. Oromiyaan bakka buutota tokkollee keessan qabduu jedhan gamtaa Awurooppaa dabalatee hundu sotta'usii waan bareef hin tajabnuu jedhe. Ameerikaan immoo beekamti dhoowwaatti yeroo sadii ol milkeessu dadhabuun dura siksaan. Itoophiyaan sagalee uummata saamuun seena warra mallangoo harka qabu kan taatullee humnaan kaardii fudhatti maleen kunis jalqabaati. morkattooti zeemaaf bilxiqinnaa badhaadhinaaf baaldaraas PPF opidiyoo fatawsii dubbata waa'ee filannoo yookaan irannoo Itoophiyaa tamarsijee soodeessu jirra. The European Union urged the Ethiopian government to carry out free and fair elections. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed filannoo tan godhe malee du'ee dhabamaa jechuu jira. Yeroon kun immoo yeroo biyyittii Afrikaa Addis Ababaa waraana beelaaf dhiibba mirga namoomaatiin qorkamuu jirtu ta'uu irra kaka'e biyyoota addunyaa hundi beekamti dhoowwataan. Badhaafamaan Noobeelii nageenya duraanii shakkamaa yak waraana Abiy Ahmed immoo filannoo akkan diimokiraatawaa Ameerikaan faanuun godhannee jedha. Naannoleen akka naannoo Tigraay, Harariif Soomaleen faan guutuma guutuutti hin filattu. Oromiyaaf Beenshaangumuuzitti immoo uummati wadhakkaa oli rakkoo nageenyaatiif jecha warri carraan dhoowwatan baay'ee. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa garuu karoora warri galmaa'uu jedhamuun qabame ture miiliyoon 50 keessaa miiliyoonii 37.4 ol galmaa'uu uummatatti maali. Miiliyoon 37.4 ol kanaannoleen biyyattii gurguddoon shan keessin jirra. Haayimmoo nam galmaa dhaban jedhanii osoo guyyaan duratti ifamuu uummati dirqii mana kaardiitti qoodanii dhaabbati burtukaan midhaaksaa lakkoofsa ganga uummatatti muun jabdu nam kofalcheef. Kanaaf nam siyaasa hubatu hundaaf dubbiin mirkaana. Iskiripti siyaasaa habarata dadhabaan barreeffamte. Tapha kubba miila hagareen takkattiin kopha taphattu. Murtii daba uummati jidduu gaagaama. Qorichi dogongora Itoophiyaa ajjeesuu danda'a jechuu ni dandeenye. The head of the Electoral Commission said August 29th lessens the board's logistical burden. Diimokiraasii meet federaalizimiinoo finfinneen teen Oromiyaa irra dhalanne irra guddaan lafteen irra sabbuqaan lafti teen lafeteen habaja barbaan afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaatiif magaal finfinnee kanuu ta'anii ejjechaan daba kanurra dhaabbattuutiin dhaadannoo mormitoota Oromoo hawagootaan dur namni 5,000 ol irra wareegamtoor gaafii Oromoo tawaggoota 50 bood waan milkoot fakkaatullee deebite bishaan dhood hadeebiin ejjecha dabaabaayiitiif hidha jimlaa taat. Qabsoo addi durummaan uummata Oromoo waggoota furiifatu gargarin kutin godtanaa murni opidiyoo hamman gorka qabu kun abbaa ofii wayyaane waakkachuu yookaan ganuun uummata dabala. Leegaasi jaalle Mallas Zeenaawi fiixumaan baamnu waan jetta fakkaatu gareen toon waggoota sadan darban qof keessa dhiibba mirga namoomaatiif jecha jimlaa qofa osoo hin taane yakka waraana hamaa maalli raawwachuu wayyaane tuffachiisu siit dubbata. A message to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed from hundreds of mostly young ethnic Oromo men. Nurra dhowwiyaa lammaa, nurra dhowwiyaa Abiy, nurra dhowwiyaa biyyaa yookaan qeerrootan jechuun geeraree baroodee waaccifuun dhiirkiilu afur weerarta caalu faan nyaata. Oggalaanetiya farda siidaa kaffanii siidaa dabalee suuri. Oggalaanetiya irkaanu daangeessanii barree ture buutule. Miidiyaa Oromoo hawayyaan raasii opidiyoo aggoobsoo emmenni saamaame qeerroo durbii hoogganuu war biltsiginna bilisoomsi Jawaar Mahammad qofa osoo hin taane qabsaa'ota dhugaa kumaatamattidha hedduutti jeefama kaan immoo boson jiru. Just one day after Hachalu's interview went out, calls for his death spread on social media. A week later, he was gunned down in Addis Ababa. Uummata miiliyoon 50 barcuma paarlamaa kanaannoo 180 ga'uuf Oromiyaa irra godhan biltsiginnaaf zeemaa gurrachuuf jira. Addunyaan sheem elekshiin jetteen Oromoon aanfeer jechuun jira. Itoophiyaan filannoo akkasii godhachuuf torbaan tokkotti hafeefii jedhaan. Hundreds were killed and more than 9,000 people, including journalists, politicians and activists.